السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أركفوني أكم نجاجرتم ماتين channel كينيا هندي كيسانو بويا هرا حال أرجتنين مالني يا نجابتي ده يوتيوب سيلفر أواردي كانوا درا نوف إرجمي ترى هار نوبرا جاي أبوتامي أفرادها أدي ماكرتو أبو سلامي Oko Abdi Abdul Salam Abdi Arado ya dari so ayah dari kawajannya I don't know jadi kumuri dekat tekor puraning deidu waka abutami amran fajar aku nanti la dokter 144 jujur itu no kun umri mageti waka abutami afur mageda itu mau umri mageti kamage waka abutami afur ta fay simbarana ini umri abutami afur iru lama banat tetap cakap itu umri abutami afur iru lama jujur umri jara lama nanti nakala kame kata isu torbato Dulu tadi. torbato kote dem yero Torbato bina malam. torbato Masyaallah jangan. Ya cuy, umri nyatani. Duga ina bagi ya pak nyata itu. duga adu balala umrin ke di dem afur sisin afur tam afur Saya kena aku, saya safar tapi apa? Bawor tadi. Mungkin kayak ini pakai dia tadi apa? thousand da sun garwan jai maje edin ufi ada asuman aku majennati Wanti sirraa'ee gamu waggaa 100 afurtamii afurii kana magartuu naayifiin abdii sadii hirtan. Dokter akasi ara dhufe kun dubbiin soba ummata keenya aga ammaa guutuu shawwadamaa turtanii namoonni kennan mul'atu waan biraatu yeroo ummata keenya as biratti umrii jarri wal fuudhanii miti waa wayiitu jira kuni sabskiraayibii isaan irra jiran jechuudha sagantaan har'aa mootu wanti qophaa'ee fi sarpiraayizii guddaa wayii yuutuub chaanaliin abdiin damagartuu isaaniif erge jechuudha isaanis sarpiraayizii kana gammachuu kana kophaa keenya qofaa miti daawwattoota keenya wajjin warra asiin dhugaa wajjin qoranna jedhaniitiin qophii bareedaa kana qopheessanii nu yaamuu dandeenye sarpiraayiziin immoo maal akka ta'e isaanirraa wajjin agarraa walumaan laallaa amma xumuraahitti dhufaana turaa isiniin jenna. ايوه غلطوما ابو سمير غلطوما Ati kamu komenti dari itu apa namu? Tiargara. Imam mana madam apa namu? Apa namu? wait Apa namu? yes Congratulations. Gal betul Ega YouTube Silver Awardin YouTube abani Google Love erge kana sunambo certificate ida Kalau berarti dubbisu deh mah. Kodu. Ya tuh. Ya. Subscribe. Oh, dokter Ken. Subscribe kan tinggal kama ya dan aja. Subscribe kan kita mau jelas apa gak cari kana bantu. Aye. Subscribe kan kana. Ana tuh bisa koi. Do you remember your first subscribe? Allah. Yang ini dia jangan apa harus subscribe go. Ana tuh you berada di $1 di betul. Do you remember first you subscribe? Good, yes. Do you remember Jata? Masyaallah, subscribe kumari batoko. मैं अपनी kanan. Magi bagi gambar. Memang sih tak YouTube channel ini pada seberapa. Go. Harga ya guys subscribe kumari batoko ya tadi sultan hiltani. Pada sih kalau terus indra gira ko teknik kan dia nama bikinna. Kan awal kabate me. Kemudian no YouTube channel ini gak kirim tuh dengan rakam tadi. Wan semua dah tuh jilate. Akas semua tu wan kes ada berkat. Mari ada berkat asget tapi. Udah tuh kau kabat doa ya, doa sih. Kamu tak kata mudanno hinkabu mudannon kiye kaya media moji wal kabata
mudannoo akkanatti waan nama mudate waan akkana haasawaa osoo hin ta'in jalqaba irratti yeroo YouTube jalqabu jechuudha. Oluma keetiin YouTube kana qusee osoo waan isaan beekin irrumatti gadhiisuu jalqabe viidiyoo jechuudha. Viidiyoo YouTube irra gadhiisuu jalqabe garuu hin laalamu yeroo sanitti wala monetizing irraan beeku maal irraan beeku. YouTubein Abdii Muktaar jedha banamee irrumatti gadhiisuu qofa jedha. Booda gaafa laalamuu jalqabe YouTubein kun guddate. Viidiyoon sirrii laalamuu jalqabe. Amma maallaqa naaf herregee jira jedhee waa'ee isaa dhagee booda yoo laalu hin jiru wanni maallaqa herrege jedhamu achirratti kan lakkaa'ee fi maalii kana osoo wanni irraa fudhatu hin jiru. Seera baasaan godhe. Himannee jirra gaafannee jirra. Gaafanneeti. Qofaa mitillee akka carraa yaadan bakka ajandaan fa'aa dhufe ajandaan asirraa miira keessa nama galfaa dhufe shaqqalachuuf miira keessa galte guyyaan surree fa'aa dagattee osoo hin godhatin viidiyoo kaameraa dura seetu. Guyyaa tokko mudannoo akkanaa mudannoo akkanaa kana yeroo tokko doktara taphachuu ture namoonni Yusuf Biraanii beekanii. Yeroo doktara taphadhu sana kan asii ol qofa ofirraa waan ta'eef viidiyoo kaameraaf dura kaa'ee achuma kee tishertii gad uffadhee paantiidhaan taa'eetiin dalaga. Yaa gaasii olii wanti isaan na arganii asii olii miga akkasitti dalagaa hin ture yeroo hedduu jechuudha. Namoonni oduu dubbisan baay'inaan yoo agarte suuf uffatanii maal godhanii karabaata uffatanii ta'an jalaan paantii yookaan akkasitti okay waan biraatiin amma akkuma agartu suuraa saabsiraayibii lakkoofsa guddaa kuma dhibba tokkootii afurtama jechuun anis aga tokko dhibba kana keessatti afurtama kana yeroo kan nuti qo'atu naafe itti bakka kanaa miti kuma haga amma dhibba kana irraa moodeetu lakkoofsa guddaa kana bira ga'uu miti suuraa saabsiraayibii kana guddaa argatuun baay'ee guddaa ta'uu waan barbaadadha. Mee chaalenjii keessa dabarsaa kanaaf bakka kana ga'uu feete akkasuma namoota biraa kan YouTube eegalaniifis akka fakkeenya ta'u akka dhaamsa ta'u chaalenjii abdiis murachiisuu fa'aa irra ga'ee jira wanti keessa dabartee bakka kana geetti muuxannoo jedha sana nuuf qoodi. Hedduudha wanti akkasitti na mudate yeroo jalqabaatiif gaafa YouTube jalqabu Facebook irratti siyaasa maalii haasa'aa ture laayivii Facebook irra dalagaa ture. Achirraan gara YouTube Amaariffaan dalagaa ture. Viidiyoo Amaariffaa kana YouTube irra fide. Hojjetaa baalaadhaa. YouTube irra fide achirra fe'aa ture garuu waa takka galma ga'uu hin dandeenye. YouTubein suni ni guddata garuu maallaqa naan kafalu monetizement ta'u. Seera community YouTube cabse maal naan jedha. Achi booda sanis dhiisee application afaan Oromootiin barsiisuu jalqabe. Gaafa application afaan Oromootiin barsiisu namni keenya inumaa afaan Oromootiin yoo ati haadha ilaalu application af maalii kana. Afaan Amaaraatiin warra dalagu warra duubaan banatee afaan Amaaraatiin dalageetu ana caala guddataa deeme inumaa. San booda sanis dhiisee maal jalqabe? Fiqirii. Dawaa jalqabe. Fiqiriin san immoo bareeda jalqabde osoo san barsiisuu baatte silaa jaallaan qabamtee agartuun argata. Dawaa kiyyaan namni hedduun namoonni. Doktor Abdi. Doktorri guddaa dhimma Doktor Abdi. Dawaa keessa sun egaa dawaa baay'eedha. Dawaa dhugaadha. Dawaa baay'eedha. Dawaa baay'ee dhumarsi tani dhugaa galatoo arama kawataa kiyyaatti dawaa keessa dawaa fayyadamaa ture tokko. Sirri. Si milkaa'ee jiralleedha. Carraa kanaaf galatoo baay'ee barbaada. Omaanis. Ana duraa ana fuudhallee namni siirasi murtee keessan Doktor Galatoomii dawaan kan baay'ee na fayyade. Dhiiras kan dubartis barsiisaa namni siin jedhee jiraame. Hedduudha ammoo na argaa jiraachuu dandeettan namoonni yeroo an dawaa barsiisan jirtanii. No, riididha kun dhugaadha. Dhugaadha. Ragaa qaba. Wannoo kana keessatti bakka shunkurtaati akkana gaa natti dawalee tokko aboo aslee rabbi jedhe. Yoo birrilee barbaadde waan abdii bira dhaqitti dawaa sanaa irraa naaf oolu. Aluma waan tokko waan garuu ammas maal dhagee beektaa waan bira dawaa keessanii wal qabate dhugumaatti nama dubartii shunkurtii fa'aa dibattee qaamni gama raayit jijjiiramillee jiranii carraa kanaan seenaa gaafii seenaa jalallee baatanii tokko akka nama tokko hitti shunkurtii fa'aa dibataa jettanii shunkurtii fa'aa warra dibatee gama raayit homaan ta'an milkaa'anii jiran namoonni fakkeenyaaf
Walumaa galatti eegaan qabeemtoota daawwattoota keenya. Dhagaye tokkoffaan jalqaba irratti namoonni ani yaale keessa Adam Saafiiti. Akkuma argitu Adam Saafii milkaa'ee jira. Dawaanis dalagee fi jira nagalateeffatee jira qaamaanis dhufe. Tokkomaan laan jedhe dhugamaanuu asuma mudannoo yeroo dawaa kana akkana dibadhaa maal jedhe jalabsan. Manatti dhufnee keessaan nu dibdanii naan jedhe. Dhiira malee ofii nu dibdanii. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota YouTube chaanaalii Abdii fi Magee baga gammaddanii tattaaffii keessanii ifaajee keessanii argamuun kuni dhugumatti followersii subscribe kuma 140 qabu jechuun gara ajaa'iba doktoriin gara torbartanii kana qaban YouTube qabanii keessi qaban gama kana asumaanuu warri waggaa dheeraa nu beekan nu yaaddan baga fuula kennuu kan nuti amma gama TikTok Facebookitti deemnee ifaajee keessan dadhabbii keessan laayik gochaa turtan share gochaa turtan subscribe namni dhibee nama sadii godhaa turtan ijoollee kana baay'ee jaalatanii galatooma ulfaadha daran kana caalaa isaan jalatti gorgeessanii akka miliyoona geessanii miliyoona fixuutu warqii badhaaftan Akka abdii qabna ijoolleen turii ijoollee hunduu jaalatanii walii jaalatanii yeroo darbanii isaan dubbiftii hojiilee abdii walqanee hundee gara geetaachoo ta'e hundee gara abdii walii turani amma immoo geetaachoo fi abdii araaramanii jaran immoo akka guddiftanii abdii qabna akka miliyoona galchine akkumarra kana argitan kana warqii akka argitan isaan argitan abdii qabna ijoollee keessan nama kuma 140 qabaachuu jechuun biyya tokko isaan itti gaafatamummaa akka nama biyya bulchuu fudhatanii waan gaggaarii akka isin dabarsan waan gaggaarii akka isin barsiisan abdii qabna galatooma ulfaadha kun bu'aa ifaajee keessaniiti waan mallaqaan argamu miti jechuudha gaafatamummaan kun sabitanii waraqaa irratti wallaahi waan mallaqaan argamu miti jaalala mallaqni hin fidu galatooma warri abdii Magee jaalataa rabbi isin haa jaalatu warri ganaa viidiyoo kenna kana immoo argitan hundi keessanuu warri subscribe godhan bakka dhibbu san tuqxanii achi seexanii bakka alaarmii san tuqxanii yoo fira qabaatte fira keeti yoo jaarsa qabaatte jaarsa keeti yoo jaartii qabaatte jaartii keeti seen godhuufi daawwattee faayitii. Kanuma dhumarratti maatiin chaanal keenyaa hundi keessanuu kuni kan argame sababa keessanii osoo isin subscribe nu gochuu baattanii osoo isin hordofuu baattanii silver awardin kun hin argamu ture hedduu isin galateeffannaa namoonni 100 erga guunne waggaa 3 dura 100 guunne yeroo san YouTube silveriin kunis nuuf ergame garuu nu bira ga'uu hin dandeenye biyya kana hin geenye Awustiraaliyaa ture amma nuuf dhufe jechuudha yeroo dheeraadhaaf yeroo san poosta waan hin qabneef garasitti ergame waggaa 3 dura jechuudha wanti silveriin kun ka ergame kanaafuu amma haaree goone akka haariyaatti sababeeffanneetiin waan kana kabajne itti aansinee warqiis akka fuunu abdii qabnaa abdii keessaniin jechuudha abdii keessaniif abdii rabbiitiin ammas irra deebi'ee galatoomaa isin jedha hunda keessanuu baay'een isin galateeffadha namoonni haaree taatan ammallee subscribe godha akka miliyoona san guunnu eessarraa murama akkanuma gammurama. Kumarraa murtee bara. Aywa. Bakkeellaan maal godhe beektaa? Kee irraa murtee. Kee umriin. Sa'a furan midhaan. Amma umrii Magee kana kuma 44 sanarraa kennuuf. Galatoo bitame. Kaameraa duubaan ibsaa jira. Ibsaan viidiyoo biraatiin waa'ee ibsaa waliin deebina akkasuma barsiisaa afaan Ingilishii fi YouTube irratti afaan Ingiliffaa isin barsiisuu jalqabee jira. Liinkiin isaa description box irra jira. Ibsaa warroonni barnoota afaan Ingilish barachuu feetan description box irra liinkii isaa gattuu kaasii subscribe godhaa fi sagantaa biraatiin isa qabannee dhufnee guutumaan guutuu wal isin barsiisna. Galatoomaa nagaa ta'a.